Hello students, how are you doing? Today we will learn Physics Student Textbook Grade 9 Unit 2. Let us continue. Unit 2 or Chapter 2 says that physical quantities. Under this chapter we will see different physical quantities, the measurement of physical quantities, and different activities on measurement of physical quantities. So at the end of this unit, the students should be able to now list the physical quantities. This means you should be understand and also list and define each of physical quantities. At the next, measure different physical quantities with accuracy and perform the measurement activities of different physical quantity. Egaa kana jechuun maal jechuudha? Barnoota boqonnaa lamaa kana keessatti nuti kan wal wajjiniin ilaallu yookiin immoo barattoonni keenya dhuma boqonnaa kanaa irratti kan isin beekuu qabdan tokko safartamoo fiizikaalaa yookiin qaamolee safartamoo warra jedhaman tokkoon isaanii beekuu qabdu yookiin listi gochuu qabdu jechuudha. Lammaffaa irratti immoo measure different physical quantities with accuracy. Osoo hin dogoggoriin physical quantity yookiin immoo qaamolee safartamoo kana sirriitti safaruu danda'uu qabdu. Dhumarratti immoo activity garagaraa yookiin immoo yaalii garagaraa physical quantity kana irratti geggeessuu danda'uu qabdu jechuudha. Boqonnaan keenya inni lammaffaan egaa warra kan of keessatti waan qabatuuf ammumaa kaastanii physical quantitiin eenyu fa'a akka ta'an akkasuma physical quantity safaruudhaaf immoo of eeggannoo akkamii akka qabnu akkasuma yaaliin garagaraa akka jiru sirriitti beekuu qabnaa jechuudha. Egaan boqonnaa keenya kana galmaan ga'uuf kontentii 4 fayyadamnaa. Isaanis lama tuqaa tokko irratti we will be define scales, standards and units or prefixes. At the next, measurement and safety. Kana jechuun lama tuqaa tokko irratti skeeliin maal akka ta'e, standardiinis akkasuma yuunitonni garagaraa maal akka ta'an kan hubannu ta'a. Boqonnaa lama keessatti immoo measurement and safety yookiin immoo meeshaalee yookiin immoo meeshaalee wantoota safaruuf nu gargaaran maal fa'a akka ta'an meeshaalee safaraa warra jedhaman akkasuma immoo safety yookiin of eeggannoo yeroo wantoota safarru of eeggannoo gochuu qabnu maal fa'a akka ta'an ni ilaalla jechuudha. Sadaffaan classification of physical quantity yookiin immoo qoqqoodama qaamolee fiizikaalaa yookiin qaamolee safartamoo warra jedhaman kana sirriitti ilaalla. Dhumarratti immoo unit conversion yookiin immoo unitiiwwan tokko irraa tokkotti jijjiiruu yookiin immoo fakkeenyaaf meetira gara meetiraatti, kiloomeetira gara meetiraatti, seentimeetira gara milimeetiraatti warra jedhaman kana unit conversion unitii gar tokko irraa gar tokkotti jijjiiruu isa jedhamu wal wajjiniin kan ilaallu ta'a jechuudha. Let us start. First topics: scales, standards and unit or fixed prefixes. Before that, let us define what is physical quantity. Student, do you know what is physical quantity? The physical quantity is the quantity that can be measured directly or indirectly is known as physical quantity. Kana jechuun wantootni kallattiidhaan yookiin al-kallattiidhaan safaramuu danda'an meeshaaleen wantoonni kallattiidhaan yookiin al-kallattiidhaan safaramuu danda'an physical quantity yookiin immoo
physical quantity jennee waamna jechuudha yookiin qaamolee safartamoo jennee waamna jechuudha. Qaamolee safaramoon kun physical quantity jenna jechuudha. Directly yookiin indirectly safaramuu warra danda'an. Directly safaramuu warra danda'an yoo jennu harka keenyaan qaqqabachaa ilaalaa kan safarru jechuudha. Indirectly kan safarru fakkeenyaaf time yoo fudhanne indirectly jechuudha. Kan ija keenyaan harka keenyaan qaqqabannu osoo hin taane indirectly safaramaa jechuudha. Erga kana jenne booddee let us come back to scale. A scale on measuring devices contains the marking that show certain amount of whatever it being measured. Meeshaan wantoota safaruu nu tajaajilu yookiin safartuu fudhannee haa ilaallu. Meetira fudhannee yoo ilaalle maal ofirraa qabaa? Mallattoolee ofirraa qabaa jechuudha. Mallattoolee tuttuqamanii jiran ofirraa qaba meetiriin. Mallattooleen yookiin immoo bocoonni meetira irratti argaman sun sararoonni xixiqqaan meetira gubbaa irratti argaman sun iskeeliidhaan taa'anii jiru jechuudha. Iskeeliidhaan taa'anii jiru. Warroota achirratti kaa'aman kana maal jennee waamna? Iskeelii jenna jechuudha. Iskeelii jenna. Kanaaf fakkeenyaaf wantan asirratti kaase kana fudhattanii yoo ilaaltan iskeeliidhaan ka'ee jira. Fageenyi gidduu kana jirtu dhaabbataa taatee maal taatii? Iskeelii taatii jechuudha. Gaappiin jiru kun tokkoon deema yoo ta'e tokkoon, lamaan deema yoo ta'e lamaan jenna. Sana maal jennee waamna? Iskeel jennee waamna jechuudha. Meetira fakkeenyaaf meetira naannoo keessan jiru fudhadhaatii ilaala. Seentimeetirri jira. Seentimeetira 1 fi 2 gidduu maaltu jira? Mallattooleen ibsan sun jiru jechuudha. Mallattooleen sarara xixiqqaadhaan sararamanii jiran sun iskeeliidhaan kaa'amanii jiru. Isaaniin iskeelii jenna jechuudha. As the number of marks in measuring device increase, the precision of the device also increase. Markiin yookiin immoo tuqaa yookiin mallattoon meeshaa safaraa sanarra jiru sun akkuma baay'ataa deemu qulqullinni yookiin immoo safarri keenya sun maal ta'aa deema? Sirrii ta'aa deema jechuudha. Sirriitti dhiyaataa deema jechuudha. Kanaaf iskeelii akkamittiin? Iskeeliin karaa baay'ee hiikamuu danda'a. Garuu karaa fiiziksiitiin yeroo iskeelii hiiknu, scale on a measuring device contains marking that show certain amount of whatever it being jechuudha. Kana jechuun maali? Maarkiiwwan yookiin mallattoowwan meeshaa wanta nuti safarru sanarra ittiin safaruuf nu gargaaru sanarra jiran sun iskeelii jennaani jechuudha. Egaan mee fakkeenya kanaan isinii fudhadhaa. Fakkeenya meetira jedhaati fudhadhaa. Meetirri kun asirratti meeqarraa ka'a? 0 irraa ka'ee jira. 0 jedheet distaansii amma kana deemee 1dha. As dhufee 2dha jechuudha. Fakkeenyaaf 0 irraa ka'ee 2 gidduudhaaf ga'uudhaaf sararoonni yookiin gidduu kana maarkiiwwan jiru jechuudha. Maarkiin kun jira. Akkasitti maarkii isaan kana maarkii jennaan yookiin iskeelii meeqaan kaa'amee jira. Gidduun kun amma fakkeenyaaf sararri gidduu kanatti bakki duwwaan haftee jirtu kun ispeesii jennaan jechuudha. Asuma amma sarara diimaa asirratti argitan kun gidduun kun ispees jennaan. Ispeesiin kun iskeelii mataa ishii qabdi jechuudha. Iskeelii mataa ishii qabdi jechuudha. Fakkeenyaaf ispeesiin gidduu kana jirtu walqixa. Hundi ishiiyyuu walqixa ta'uu qabdi. Iskeeliin kun as 0 ture. Asitti iskeelii ta'e dabalaa deeme hamma dhufee bakka kana ga'utti tokko ta'e jechuudha. Kanaaf ispeesiin kun meeqatu jira? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10tu jira jechuudha. Amma tokko bira ga'utti ispeesiin kun yookiin bakki duwwaan kun meeqa jirti? 10tu jirti jechuudha. Tokkoon ispeesii kun tokko irra 10 jenna jechuudha. 10 keessaa ishee tokkodha jechuudha. 10 keessaa ishee tokkodha jechuudha. Ispeesiin tokkoon ishii waan ispees jechuun ispeesiin tokkoon ishii kun tokkorra 10 jechuudha. Tokkorra 10 jechuun immoo meeqa? 0 tuqaa tokko jechuudha. Tokko 10 firuu jechuudha kun.
Kana jechuun ispeesiin tokkoon ishii 0.1 erga taate 0.1 kana yoo walitti idaane 0 irraa kaanee amma tokko geenyutti maal ta'a arganna? Tokko arganna jechuudha. Tokko arganna jechuudha. Kanaaf kana egaa iskeelii keenya egaa 0 irraa kaasee tokko amma kanaatti meetira tokko naaf haa ta'u jennee murteessine yoo ta'e meetira tokko ta'a. Seentimeetira tokko haa ta'u yoo jenne seentimeetira tokko ta'a. Kun egaa istaandardii waan safaruu barbaannu sanarratti hundoofnee iskeelii keenya murteessinaa jechuudha. Iskeelii keenya murteessinaa jechuudha. Kanaaf egaa ispeesii gidduu kana jirtu safarraa jechuudha. Yeroo waan tokko safarru ispeesii gidduu kana jirtu safarraa jechuudha. Iskeeliin haala kanaan sirriitti isinii galadhee yaada. Fakkeenyaaf successive numbered value jechuun 0 kaanee amma tokko kana jirrutti ispeesiiwwan 0.1tu jira jechuudha. Iskeeliin kun 0.1dha jechuudha. Gidduun kun tokkoon ishii iskeelii 0.1 murtooftee jirti jechuudha. Okay, mee fakkeenya 2.1 haa ilaallu. Kun gaaffiidha, exampleidha. Determine the length of red line to 2 decimal place jedha. Argitanii? Amma fakkeenyaaf lakkoofsa deesimaalii 2 gidduu sararri diimaan kun sararamee jira asitti argitu yoo ta'e, asii kaasee amma asitti sararamee jira. Lakkoofsi kun meeqadha? Bakki inni irra bu'e kun meeqa? Determine godhii jedheetu nu gaafate jechuudha. Determine godhee jedhee nu gaafate jechuudha. Kanaaf egaa amma fakkeenyaaf bakka kanarratti 3dha. As immoo dhufee 4dha. Gidduun kun iskeelii meeqaan jira jechuudha? 3 asirra 3 4 hin jennu 3 jedhee 4 as waan jiruuf gidduun kun 0.1 taati jechuudha. 0.1 taati. 3.1 3.2 3.3 asitti almost 3.1 3.2 3.3 3.4 okay taati jechuudha. Fakkeenyaaf solutionii yookiin solutioniin isaa maal jedha? The red line goes just past 3.3. Kitani 3.3 xiqqoo darbeera. 3.1 3.2 3.3 xiqqoo akkas darbeera. 3.4 immoo hin qaqqabne jechuudha. But not quite 3.4. 3.4 hin qaqqabne jechuudha. Kun 3.4 iddoon kuni ishiin kun immoo 3.3dha jechuudha. Kanaaf maal goona? Estimate goona yookiin immoo maal goona? Estimate goonee keenya jechuudha. Estimate yeroo goone gidduun sun meeqa taate jechuudha? 3.3 fi 3.4 gidduu kan jirtu sun meeqatti estimate taati? 3.35tti estimate yookiin gas goonee keenya jechuudha. Gas goonee ishiin kun 3.3dha. Ishiin kun 3.3, ishiin kun immoo 3.4. Gidduun kun immoo 3.35 taati jechuudha. 3.35 taati jechuudha. Bakki sararri diimaan kun ga'ee dhaabate kitaaba keessan irra jira. 3.35 taati jechuudha. 3.35 taate haala kanaan teessi jechuudha. Kanaaf egaa maayinni asirraa kaana 3 ergaas ta'ee 4 immoo ergaas ta'ee iskeelii meeqaan deemee dhufe jennee ishii kana gidduu 3 irraa kaanee safaraa deemna jechuudha. 3.1 3.2 3.3 asirratti 3.35 estimate yookiin immoo gas goonee keenya jechuudha. Mee gaaffii itti aanu haa ilaallu. Gaaffiin itti aanu yookiin examplein itti aanu show the following values on each scale below. Skeelii armaan gadii irra jiran kanarratti gatii isaanii yookiin lakkoofsa isaanii irra jiran kaayii jedha. Fakkeenyaaf maal jedha? 30 kiloogiraama. 30 kiloogiraamni sarara kana irraa eessarratti argamaa jedha. 0 jedheetti meeqa irratti dhume? 100 irratti dhume. Kun lakkoofsa leeterii E'dha. B'n immoo maal jedha? 3 kiloogiraamadha. Kun immoo kiloogiraamaan safarama. Inni kun giraama ture. Inni kun immoo kiloogiraama 0 2 4dha. 3 eessadha jechuudha.
Caan immoo yookiin siin immoo 5 degree centigrade kun immoo hamma ho'aa yookiin tempereechara kan dabaludha. Kan safarudha. 5 degree centigradein eessatti argama? Negatiiva 12 irraa ka'ee amma eessaatti jira? Amma 8tti jira. Asirratti 5 degree centigradein eessarratti argama jedheetu nu gaafate jechuudha. Kun iskeelii taa'anii jiranidha jechuudha. Iskeeliiwwan kana gubbaa irratti vaaluuwwan lakkoofsaa asirra jiranii kun argisiisinuu jedhe jechuudha. Kanaaf maal goona? Deebisaa. The solution is see the red arrow in the following figure indicates the value. For example, look this red arrow. Sarara yookiin xiyya diimaa kana ilaalaa iddoo kana. Okay? Xiyyi diimaan kun eessatti argisiisee jira? 30 kiloogiraamiin bakka kanadha jechuudha. 0 irraa ka'ee meeqa dhufe? 0 tokko hin jennu 0 20 30 40 50 60 70 80 90 dhibba jechuudha. Asirratti 0 ture asitti 10 20 30 ta'e jechuudha. Asirratti 13 giraamii ta'e jechuudha. Okay? Inni lammaffaan immoo biirratti immoo 3 kiloogiraam 0 1 2 3 kiloogiraamiin asirratti yookiin bakka xiyyi kun jirutti bakka xiyyi kun argisiisee jirutti 3 kiloogiraamii nuu ta'ee jechuudha. Okay. The letter C says that 5 degree centigrade indicate between 4 and 6. Okay. The red arrow is indicated here between 4 and 6. So this is simple way to understand the measurement of scales with different values. Kitani asirratti gaa skeeliin maal akka ta'e illee hubachuu dandeenya. Safara isaanis haala kanaan ilaalla jechuudha. Kitaaba keessan irra deemtanii yoo ilaaltan isinii salphata jechuudha. Amma asitti let us we will do this exercise. Let us see. Read the scales of the mass. This is mass measuring device. Kun kiloogiraama ulfaatu wayiiti, waan ulfaataa wayiiti. Maaliin jira? Kun dhagaadhaan jira. Fakkeenyaaf asirraa xiyyi kun eessa argisiisa seetan? Xiyyi kun asirraa iddoo kan argisiisaa jira. Argitu yoo ta'e isinitti mul'ata yoo ta'e bakka kan argisiisaa jira. Asirraa immoo kallattii kan argisiisaa jira. The final one is here. Bakki xiyyi kun argisiisee giraamii meeqaa argisiisa jedha. Kanaaf eessarraa kaana jechuun 0 dhibba 200 300 400 500 giraama jedheet naannaa jechuudha kan sadanuu isaanii. Fakkeenyaaf isa jalqabaa kana yoo safarre 0 irraa ka'ee dhibba dhufee 200 300 350 360 akka baabii taatii jechuudha bakki kun. 360 taatii jennee estimate goona jechuudha. Estimate goona. This is example. Okay? Haala kanaan sadanuu isaa yoo hojjennu maal dhufa? Inni kun 360 giraamii, inni kun 1010 giraamii. This one is 260 giraamii dhufu jechuudha. Okay? Irra deebi'aatii yaalaa sirriitti estimate godhaa. It is very simple. Okay? It is very simple. Let us see another exercise. So it says that write down the values on each of the scale shown in figure 2.7. Figure kana irratti ammas maaltu taa'ee jira? Scaling taa'ee jira. Achirratti write down the values. Lakkoofsa inni argisiisu, xiyyi kun argisiisu barreessiidha kun immoo. Write the values of this arrow. What is this arrow indicates? For example, this scale is measure any in the form of gram. Okay, this is 60G, 70G. Giraamiidhaan safaraa jira kun jechuudha. Skeeliin kun giraamiidhaan jira. Giraamiin kun meeqaan ta'a jechuudha. This is at this point 60, 60.1, 60.2, 60.3. Okay, it's not like that. It is not like that. 60, 65. Okay. Yeah.
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Okay? Akkasittiin deemaa jechuudha. Kanaaf iskeeliin isaa tokko tokkoon jira jechuudha. Gidduun kun tokko tokkoon jirti. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 giraamii ta'a jechuudha bakki kun. 67 G ta'a jechuudha. Okay, letter B. Letter B 0 kilogram, 100 kilogram, 200 kilogram. Okay. ስለዚህ kun immoo maal 0 asitti meeqa ta'a 50 ta'a jechuudha. Gidduu kanatti 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. So 0 10 20 30 ta'a jechuudha bakki kun. 30 kilogram. This is in kilogram. Unity in dogongorina. Yeroo hundumaa in dogongorina. Isaan gara gadiis yoo hojjetaman egaa deebiin isaanii kun 67 kun 30 kilograamiidha. This is 500 giraamiidha jechuudha. Ishiin kun bakki kun 500 gram. The final one is 3.4 centimeter. Okay. Kun centimeteriidhaani kun kilograamiidhaani. You should be understand unities always. When you write any value of any physical quantity, you should be remember the units. Unities are ittiin yaadachuu qabdu jechuudha. Haala kanaan deebisaa erga galchinee booddee isaa itti aanutti darbina. So the other one is write down the reading temperature scale. Kuni temperature dha yookiin immoo hamma ho'insa wanta tokko kan nu safarudha. The temperature is measure the hotness and the coldness of any physical quantity. So we can say that what is the value of at this point. Bakka kana jira jechuudha. Okay, bakka kanadha. Sararri diimaan kun bakka inni ga'e bakka kana. So this is 3 degree Celsius. 3 degree Celsius jechuudha. Okay, 3 degree Celsius. At this point it is 22 degrees Celsius, and at this point it is 0. The difference or the scale between those numbers is as I think 2, 0, -2, -4, -6. It is around -6 is the answer of this degree centigrade. Okay, so 322 -6 degrees centigrade is the answer for these questions. I hope you will understand these exercises. Later, see these 7 basic quantities and their standard units. 7 basic quantities in physics. 7 physical quantities. Okay, 7 physical quantity warri jedhaman physics keessatti warra kanadha jechuudha. Length, mass, time, temperature, current, amount of substance, and luminous intensity. Those are 7 basic quantities. Warra beekamoo ta'an, beezii warra ta'an, safartamuu fiiziksii warri jedhaman, qaamolee safartamuu fiiziksii warri jedhaman isaan kanadha jechuudha. Kanneen akka leengizii yookiin dheerina, mass, hamma, time, yeroo, temperaturaa fi currentii, akkasuma hamma wantotaa fi intensity yookiin yaa'a wantotaa warri jedhaman kuni qaamolee safartamuu torban fiiziksii jedhamanii beekamu jechuudha. Isaan kana irraanfachuu hin qabdanii. List the 7 basic physical quantities in physics yoo jedhamtan, these length, mass, time, temperature, current, amount of substance, and luminous intensity. So when we see their units, maaliin safaramu, unitiin isaanii maalidha jennee yoo laalle, unitiin bakka lamatti qoodamuu danda'a. Innis SI yookiin standard unity
jedhamu jechuudha. SI unit is scientific or standard unit warri jedhaman waaltaawaa warra yuunitii waaltaawaa jedhamee isa barattan kutaa 7-8tti yuunitiin waaltaawaa fageenya yookiin immoo fageenyi maaliin safarama meetira jechuudha. Yuunitiin waaltaawaan kan inni ittiin beekamu kan inni ittiin safaramu meetiriidha jechuudha. Yuunitiin waaltaawaa hin taane yookiin immoo istaandardii warri hin taane immoo kanneen akka seentimeetirii, kanneen akka milimeetirii, kanneen akka kiiloomeetiriis safaruuf nu gargaaru. Garuu intarnaashinaali akka addunyaatti leengizii yookiin dheerina safaruuf kan nuti itti gargaaramnu meetiradha jechuudha. Meetiradha. This is SI unit yookiin international standard unit akka addunyaatti warra dhaabbataa ta'anidha jechuudha. SI kan nuti jennu. Kanaaf maasii yookiin hamma yoo fudhanne immoo kiilogiraamadha. Kiilogiraamni standardiidha, bakka bu'eensa kiijiidha. Maasiin emmiidhaan bakka buusna. Kan immoo nan SI unit yookiin immoo waaltaawaa warri hin taane yuunitiin dabalataa immoo kanneen akka giraamaa, miligiraamii fi toonii isaan kunis safaruuf nu gargaaru jechuudha. Sekendiin maaliif yeroodhaaf yeroo safaruuf kan nuti fayyadamnu yuunitiin waaltaawaansaa sekendiidha jechuudha. Garuu daqiiqaan, hour, day, month, year warri jedhamanis waaltaawaa miti garuu yeroo tokko darbinee itti fayyadamna malee those are not international or those are not SI units. Okay. The temperature is measured by Kelvin. Kelviniin standardii yookiin SI unitiidha. Digirii Celsiusii fi digiriin Fahrenheit immoo darbinee itti gargaaramna jechuudha. Karentiin ampeeriidha. Miliampeeriin darbinee itti fayyadamna. Amount of substance mooliidha. Luminous intensity unitiin isaa kandeellaadha jechuudha. Isaan kun the standard yookiin SI unit warri jedhaman isaan kanadha jechuudha. SI units. Okay. For length it is meter, for mass it is kilogram, for time second, for temperature it is Kelvin and also like that. Okay. Isaan kana you should be remember these international or standard units. Standard unit yeroo jennu maal jechuu keenyadha? Conventional unit which are used to measure physical quantity yookiin immoo standard yookiin warra baramoo yookiin immoo warra waaltaawaanidha jechuudha. Isaan warra waaltaawaanii addunyaan beekte itti gargaaramtu standard unit jennaan jechuudha. Okay. Traditionally kan fayyadamaa yeroo durii egaa yeroo unitiin internaashinaaliin ta'ini yeroo mogga'ee fakkeenya fageenyi meetiraan akka safaramu yeroo waaltaawaa hin ta'in durii maaliin safaramaa traditionally warra kana fayyadamna jechuudha. Handspan yookiin taakkuu, kubiit yookiin immoo ciqilee, footspan yookiin immoo faana miila keenyaallee gargaaramnee kan nuti dur kana fayyadamu jechuudha. Traditionally yeroo teknooloojiin hin babal'atinitti namoonni warra kanadha jechuudha kan isaan gargaaramanii. Akkasuma kan akka xaasaa yookiin immoo tiinkaanii, fireesullaa yookiin akka qundhaa, akkasuma kanneen akka tarkaanfii yookiin pees warra jedhaman kana traditional measuring unit jennaan jechuudha. Okay. Isaan kana maqaa isaanii yaadadhaa. This is traditional. Okay. Yookiin immoo kanneen bara durii yookiin teknooloojiin osoo hin babal'atiin keessa namoonni fayyadamaa kan turan traditional measuring physical quantity jedhamu jechuudha. Okay. Meetirri maal safara jenneerra? SI unit lengziiti jenneerra jechuudha. SI unit of length yookiin immoo distance jechuudha kan inni safaru. Okay. Meter distance traveled by light in vacuum during a time of 1/299792458 second. Kana jechuun 1 meetirii yeroo define goonu kun egaa waaltaawaa yeroo godhan dhaabbataa yeroo godhanitti meetirri maaliin bakka bu'a? Distance traveled by light. Adeemsa aduun
sekendii tokko hiruu lakkoofsa amma kana baay'atu keessatti gootudha jechuudha. Kun jechuun lakkoofsa baay'ee xiqqaadha jechuudha. 0.000000 minamii dhufa. Kana jechuun it is very very small. Okay, meetirii jechuun baay'ee xiqqaadha jechuudha. Sekendii aduun hamma kana keessatti sekendii kana keessatti deemtu keessatti meetirii jennaani. Kiloogiraam kan jennu immoo defined by taking fixed number value or Planck constant or h times 10 power of minus 34 unit insa joule second or kilogram meter square per second jennaani. Kiloogiraam immoo h kana baayisu 10 power of minus 34 Planck numberii kanaan mogga'ee yeroo standard ta'u. Sekendiin immoo lakkoofsa kana lakkoofsa 9.192.170 times period of vibration or frequency in radiation of from cesium 133 atom jechuudha. Sekendiin tokko immoo frequency yookiin raafama jechuudha. Frequency or vibration raafama radiationii yookiin carariin tokko ittiin vibrate godhu lakkoofsa kana baay'isu vibrationii sanaati jechuudha. Kanaan moggaasanii jechuudha. Kun saayinsiidha. Almost gaafaatti bishaataa deemtan sirriitti isinii gala. 1 kiloogiraamiin kanaan bakka bu'aa. Kiloogiraama tokko jechuun egaa 1 kiloogiraamiin immoo lakkoofsa kanaan bakka bu'aa. H jechuun asitti define kan goon Planck constantidha. Change of F in frequency dha. Frequency kun frequency kanadha jechuudha. Frequency of cesium kanaan 1 kiloogiraamiin tokko immoo haala kanaan standard ta'anii jechuudha. Meetiriin kiloogiraamiin sekendiin isaan kun the SI unit of length, mass and time dha jechuudha. Okay, the other one is scientific notation. Okay, scientific notation jechuun immoo haala bakka bu'eewwaniiti. Scientific notation in physics, scientific notation is a way of writing measured values that are too large or too small to be convenient written as decimal. Kana jechuun maali? Lakkoofsa baay'ee dheeratu tokko yookiin immoo baay'ee gabaabbatu tokko karaa nuu galu ta'een yookiin immoo karaa sirriitti nuu ifu yookiin immoo convention karaa ta'e tokkoon gabaabsinee bifa deesimaalaatiin kaa'uu yoo barbaanne scientific notation jenna jechuudha. Amma fakkeenyaaf lakkoofsa 0.0000 jennee barreessaa haga oollu maal goonaa zimmennee bakka bu'eedhaan gabaabsinee bakka buufachuu ni dandeenya jechuudha. Scientific notation bifa saayinsaawaa ta'een gabaabsinee lakkoofsa baay'ee dheeratee nu rakkisuuf yookiin immoo gara poozitiivaatti lakkoofsa dheeratu akkasuma gara negatiivaatti lakkoofsa dheeratu bakka buusnee kaawwachuu jechuudha. Okay, let us continue. This is the notation. Look, this d times 10 power of n is the scientific notation. The d represent decimal number between 0 and 10 that is rounded off to a few decimal places. D kuni decimal number ta'e 0 hanga lakkoofsa 10 gidduu kan jiru jechuudha. N is exponent in integerii lakkoofsa fedheyyuu ta'uu qaba. Integerii bakka bu'achuudha. Integerii. Okay, let us make it pen. Okay, this is exponent or of integer, and the other one is if n is greater than 0. If n kun irra guddaa 0 yoo taate represent how many times the decimal place in d should be moved to the right. Amma sirriitti nu hubadhaa. Lakkoofsi n kun 0 irraa ol yoo taate lakkoofsi asirra jiru sun maal ta'a deema?
kallattii mirgaatiin d kanatti dabalamaa deema jechuudha. D kanatti dabalamaa deema jechuudha. In another case, if n is less than 0, n kun immoo less than 0 yookiin -2, -3 jedhee kan itti fufu yoo ta'e immoo decimal lakkoofsa maal bakka buuti? How many times decimal places should be moved to the left? Lakkoofsa d kanarraa kaanee hammam gara duubaatti akka nuti deemnu nu argisiisti jechuudha. Okay. Nu argisiisti jechuudha. Okay. Let us see this example. Mee fakkeenya kana ilaala. For example, 3.24 times 10 power of 3. Kana jechuun 3 kun n keenya kana bakka buuti. This number series represent n. N kun irra guddaa 0 waan ta'eef, n kun irra guddaa 0 waan ta'eef, tuqaa kanarraa kaanee harka 3 gara mirgaatti yoo deemnu 3 raakaanee gara mirgaatti yeroo deemnu 3240 ta'a jechuudha. This decimal is threefold like this. Argitanii yoommoo negatiiva ta'e immoo -3 immoo n is less than 0 yoo ta'e immoo maal ta'a? Gara negatiivaatti yookiin gara bitaatti gisee 3 yeroo deemnu asirraa kaanee okay, for example asirraa kaanee 3 kanarraa kaanee 1 2 3 negatiiva 3 duubatti deemna jechuudha. Ishiin kun negatiiva waan taateef negatiiva 3 duubatti deemna. Ishiin kun poozitiiva waan taateef gisee 3 asirraa kaanee yeroo deemnu lakkoofsa poozitiiva argannee jechuudha. Kanaaf ishii kana gabaabsinee yeroo keenyu gaa lakkoofsa kana haala kanaan yoo baay'ee kan baay'atu ta'eyyuu gabaabsinee foormulaa kanaan kaawwachuu ni dandeenya jechuudha. This is scientific notation jennee gabaabsinee kaa'uu ni dandeenya jechuudha. Okay. Significant figure. Okay. In a number each non-zero digits. Okay, in a number each non-zero digit is significant figure. Significant figure kan jennu lakkoofsa dijiitota jiran keessa 0 kan hin taane kamiyyuu significant figure jenna. Non-zero digit, dijiitii 0 of keessaa 0 kan hin taane maal jenna? Significant figure. Zeros are only counted if they are between two non-zero digits. Ishii kana sirriitti qabadha. Okay. Zeroon kan inni lakkaawamuu danda'u significant figure'itti zeroon lakkaawamuu kan inni danda'u yoo maal ta'edha? Yoo lakkoofsa 0 hin taane lama gidduu jiraate jechuudha. Yoo lakkoofsa 0 hin taane lama gidduu jiraate zeroon itti dabalama malee lakkoofsa 0 hin taane lama gidduu hin jiru taanaan zeroon hin lakkaawamu jechuudha. Or at the end of decimal. Fakkeenyaaf fakkeenya kana yeroo hojjenne isinii gala. See this 2000 number 2000 200 jedhee jira. This has one significant figure. Significantii tokko qofa qaba kun. Significant figure tokko qofa qaba. Maaliif jennee turre? Zeroon yoo lakkoofsa 0 hin taane lama gidduu jiraate ni lakkaa'ama jenneerra. Yookiin immoo at the end of the decimal part. Lakkoofsa deesimaalii dhumarra kan jiru yoo ta'e qofaadha jechuudha 0. Amma lakkoofsi kun deesimaalii miti yookiin tuqaan qabu lakkoofsa fayyaadha. Kanaaf 0 warra kana dhiisnee lakkoofsa kana bichaa fudhanna jechuudha. This 2 is one significant or lakkoofsi lama kun significant figure lakkoofsa kanaati jechuudha. Mee fakkeenyaaf isatti aanummaa haa fudhannu. 2000 jedhee tuqaa 0 qaba. Amma gaasitti ishiin kana ibsa jechuudha. Ishii kana the end of the decimal part irra 0tu jira. Kanaaf 0n tuqaa kana booda jira taanaan
zeeroon kun hundi isaayyuu hin lakkaa'ama jechuudha. Kanaaf 5 significantidha jechuudha. 5 significant. Kanaaf 1 2 3 4 5 5 significantidha jechuudha. Tuqaa jira. Tuqaa garanas kan jiru lakkoofsa hunda isaayyuu ni lakkoofna jechuudha tuqaan jiraanna. Okay, this is 5 figure. Kanaaf sirriitti adda baafadha. Isheen kun baay'ee qormaata irra illee ni dhufti. Okay. You estimate a number like this by removing significant figure from number starting from the right until you have the desired number of significant figures rounding as you go. Okay, kana jechuun fakkeenyaaf lakkoofsa kana ilaalaa. 6 tuqaa 827 has 4 significant figure dha. Significant meeqa qaba? 4 qaba. 1 2 3 4 qaba. Significant figure 4 qaba. Kana gabaabsinee barreessuu yoo barbaanne you estimate a number like this by removing significant figure from the number starting from the right. Kallattii mirgaa kanarraa jalqabdaniitu gabaabsuu dandeessu yookiin gabaabsitanii kaa'uu dandeessu jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf asirraa lakkoofsa xiqqii kanarra jiru lakkoofsa 5 ol waan ta'eef 7 kana tokko asitti dabarsinee 7 kana gannaa jechuudha. Kana jechuun 2 kun 3 taati 7 nafti jechuudha. But if you wish to write to 3 significant figures, it would mean removing 7 and round up to 6.83. Kana jechuun asitti significant meeqa qaba ture? 4 qaba ture. Significant 3tti deebisuu yoo barbaadan maal goona? Karaa mirgaa kana yookiin deesimaalii tuqaa kana garan harka xiqqii kanarraa kaanee lakkoofsa tokko shift itti goona. 6.23 goone gara significant figure keenya 3tti gabaabsuu dandeenya jechuudha. Okay. Add or subtract significant numbers. Ida'uu hir'isuu keessatti fakkeenyaaf yeroo laabii garagaraa hojjettan lakkoofsitu deesimaalii baay'een isinii dhufuu danda'a. Yeroo lakkoofsa deesimaalii akkanaa walirraa hir'isnu yookiin idaanu seera eeguu qabna jechuudha. It should be based on the experimental measurement or small number rule waan jedhamu jira jechuudha. The number of significant figure or digit should be equal to smallest number of decimal place. Yeroo idaanu added or subtract yeroo idaanu yeroo hir'isnu jechuudha kun. Yeroo idaanuu fi yeroo hir'isnu the number of significant figure or digit should be equal to smallest of decimal place of any term in sum or difference. Ida'uu hir'isuu keessatti fakkeenyaaf 2 measured values lakkoofsa experimentally safaraman 2 qabnaa jennu. Tokko 9.5 tokko immoo 8.5 qabnaa jennu. Lakkoofsa kana walitti ida'uudhaaf kuni significant number 3 qaba. Kun immoo significant figure 2 qofa qaba. Jara kana walitti ida'uudhaaf maal goona isinitti fakkaata? Duraan dursinee significant isa guddaa kana gara isa xiqqaatti jijjiiruu qabna jechuudha. Okay? The least closer decimal place is 8.4. Inni xiqqaan kanadha jechuudha. Kun significant figure meeqa qaba? 2 qaba. Kanaaf smallest number of decimal jechuudha. Kun immoo 3 qaba. Kanaaf gara isa xiqqaa kanaatti shift gochuu qabna jechuudha walitti ida'uudhaaf. Akkamitti shift goona? Kun amma 9.65 ture. Nuti immoo maal goona? Lakkoofsa 5 kanarraa ishee tokko as dabarsuudhaan maal goona? 9.7 goona jechuudha. 9.7 taasifna jechuudha. Kana maal goone? 2 significant figure taasifna jechuudha. Kunis 2 significant figure ta'e, kunis 2 significant figure dha. Sana booda 9.7 ida'uu 8.4 ta'a jechuudha. 8.4 wal qixa meeqa dhufaa? 8. Okay, 8.1 ta'a jechuudha. 8.1 ta'a jechuudha. Kanaaf akkuma jirutti ni daanu jechuudha.
kana fuutanii akkuma jirutti yoo daatan maal ta'a 18 tuqaa duwwaa 5 ta'a miti? No, this is not correct. Akkuma jirutti walitti ni daanu jechuudha. This is 3 significant figure, this is 2 significant figure. Akka significant figure isaanii maal gochuu qabna jechuudha? Wal fakkeeffachuu qabna jechuudha duraan dursine. Okay. The other one is okay. The other one is multiplication and division. Yeroo baay'isnuu fi yeroo hirruu. Yeroo baay'isnuu fi yeroo hirruu. Okay. Yeroo baay'isnuu fi yeroo hirruu. Yeroo baay'isnuu fi yeroo hirruu. Okay. Multiplied and divided. The number significant digits is final answer is the same as the number of significant figure in the quantity having the smallest number. For example, look, for example, 2 measured value asittis meeqatu jira? Fakkeenyaaf saddeet tuqaa 6 fi 2 tuqaa duwwaa 3 jira. Si lakkoofsa deesimaalii kana qabna. Garuu significant figure isaanii wal qixa miti. Kun significant figure 3 qaba. Kun immoo significant figure 4 qaba. 4 qaba. Kanaaf yeroo hirruu fi yeroo baay'isnu maal goona? Okay. You use calculator. Answer is yeroo calculator fayyadamne fakkeenyaaf yoo baay'isne kana dhufa, which is completely wrong. Kun sirrii miti jechuudha. Sirrii miti. Garuu the first number is 8.65 has 3 significant and the second number is 4 significant figure. According to the rule, the smallest number of significant figure is 3. So the correct answer is 70.80 jechuudha. Kana jechuun erga baay'isnee kan arganne booddee baay'isuudha waan ta'eef maal goona? Significant figure keenyatti gadi xiqqeessuu qabna jechuudha. Kanaaf isheen kun maal taati? 5 irraa tokko asitti tarkaanfachiifne 17 tuqaa 8 goone keenya jechuudha. Yeroo hundumaa small number rule kan jettu kana dagachuu hin qabnu jechuudha. Small significant numberiidhaan seera sanaan taa'uu qabaa jechuudha. Okay. Prefixes or units. Isaan kun when numerical unit is either very small. When numerical unit is either very small or very large, the units used to define its size may be modified by using prefix. Fakkeenyaaf unitiin tokko yoo safarru yookiin yeroo wanta tokko safartan lakkoofsa baay'achuu danda'a. Unitiin ittiin safartan sun baay'achuu danda'a yookiin xiqqaachuu danda'a. Yeroo sana maal goona? Gara prefixiitti yookiin immoo gabaabsinee kaawwachuu ni dandeenya jechuudha. A prefix is an important aspect dealing with units. Prefix. Okay. Fakkeenyaaf for example let us see this 1 kilogram yeroo jennu 1000 giraamiidha jechuudha. Amma kana 1000 giraamii barreessuudha 1 kilogram jennee gabaabsinee yoo barreessine is very important jechuudha. Or 1 times 10 power of 3 gram. This is notation. Haala kanaan gabaabsinee barreessuu dandeenya. Teebilii kana ilaalaa asitti. Teebilii kana ilaalaa. Teebiliin kun fakkeenyaaf teeraa jechuun tiidha. Teeraa jechuun immoo lakkoofsi isaa miliyoona 1000 bakka bu'aa yookiin 10 power of 12 dha jechuudha. Giigaa miliyoona 1000 kun immoo miliyoona 1 dha. 10 power of 9. Okay, 10 power of 6 mega kilo 1000
heektoo 1000 jedhee hamma naanoo yookiin amma piikootti jira jechuudha. Ishee kana shamaddadanii understand gochuu qabdu jechuudha. Egaa kana fakkaata. Barumsi keenya har'aa kana fakkaata. Waan nu dhaggeeffattanii fi guddaa galatoomaa. Yaada qabdu yoo ta'e akkasuma gaaffii yoo qabaattan akkasuma yeroo dhaabbataadhaan kanan isin barsiisu yeroo isinii mijatu tokko qindeessitanii yeroo akkasii osoo nu barsiistee jettanii yeroo isin barbaaddan yoo jiraate koomentii irra naa kaa'aa. Haala kanaan barumsa kana hordofaa. Qormaata biyyaalessaatiif qophaa'aa. Jabaadhaa waan isiniin galle gaafadhaan ergaa kooti. Ammaaf afaan Oromootiin wal keessa isinii fuuchaan jira. Haa ta'u malee adeemsa keessa gara kutaa keessa bal'isaa gaafa deemnu gara Ingiliffaatti isin fidaa waan deemuuf Ingiliffa asumaan shaakalaa deemaa. Egaan asumaan irrattan xumuraa. Guddaa galatoomaa waan viidiyoo keenya hordoftanii fi